كتاتلنا نعدم كون سجنتا بي بي سي أفان أوروموتي نولين ترا Akkam jirtu hordoftoota keenya tamsaasni BBC Afaan Oromoo jimaata galgala amma eegala. Sagantaa keenya irraa keessatti jaarmiyaan gargaarsaa Itiyoophiyaan hundeessaa jirtu Itiyoo-Eed deeggarsa USAID kennaa ture bakka bu'a. Lolaa jira, ongee jira, sosochii lafaa jira, siggaachuu lafaa jira. Yeroo uumamutti kadhannee namni irraa dhumuurra ofii keenya maaliif waliin taanu waan jedhuun wanti kun yaaddamee gara hojiitti galabee jechuudha. Ogeeyyiin fayyaa Itiyoophiyaa duula miidiyaa hawaasaa irratti banan maal gaafatu? ያለን ጥያቄ ያው ፖለቲክስ ወይ ሌላ አጀንዳ ያለበት ሳይሆን የሰርቫይቫል ጥያቄ ነው። ጋፊን ኬኛ ዋን ሲያሳ ሶንታኔ ዲመዱአፍ ጅሬኛቲ Fiilmii Solanee jedhu kan qopheessite Keeroon Darajjee muudannoo ishee haasofte odeeffannoo ispoortiif oduu oolmaa addunyaa qabna amma xumuraatti nu hordofaa. Itiyoophiyaan balaawwan mudatan humna ofiin deebii kennuudhaaf bajeta waggaa keessaa dhibbeentaa 3 sassaabuudhaaf jiraattonni hundi dirqama qabu jette. Wixineen labsii to'annoo balaa ilaallatu kun paarlaamaatti wayita dhiyaate irratti mari'atamu kun jedhame. Ofii jaarmiyaan kun deeggarsa USAID Itiyoophiyaatti kennaa ture bakka bu'uu danda'a. Koomishinii sodaa balaa Itiyoophiyaatti dursaa garee akeekkachiisa balaa kataan Dr. Firaa'ol Baqqalaa waa'illi keenya Firaa'ol Balaa gaafatteetti. Maalummaa jaarmiyaa kanaa ibsuudhaan eegalu. Biyya keenya keessatti yeroo dheeraadhaaf rakkoo biyya kun balaa garaagaraatiif kan uumamaa ta'uu danda'a. Kan namtolchee kan akka lola nagaa dhabuudhaan dhufan ni miidhamti. Rakkoo kana ittisuuf qolachuu irra darbees immoo namoonni yeroo rakkoo keessa galan ergasa nyaataa fi kanneen biroo nyaata alas kan ta'an yeroo garaagaraatti mootummaa fi qaama garaagaraa kan gargaarsa irratti hirmaatan kan idil addunyaa ta'uu danda'u kan biyya keessaa. Haa ta'u malee wanti kun yeroo gabaabaadhaaf rakkoo furuuf kan itti fayyadamnu yoo ta'e iyyuu yeroo dheeraaf garuu deeggarsa gargaarsaa biyya alaatii fi deeggarsa gargaarsa mootummaa eeguudhaan qofa kan hiikamu miti jechuudha. Rakkoo yeroo hundumaa ni uumama. Rakkoo uumamuuf immoo warra nu gargaaran warra biyya alaa ta'anii biyya keessaa alas kan ta'anii biyya keessas kan ta'anii eeggachuudhaan deebii yeroo dheeraa argachuu hin dandeenye jechuudha. Akkuma addunyaatti warra nu gargaaran kun yoo isaan duukaa waan isaan jedhan yookaan kallattii isaaniitti yoo barbaadanitti hin deemne ta'ee kan ittiin sodaachisan kan harkatti qabatan yeroo barbaadanitti uummanni maal keessa jira maal ta'e osoo hin jedhin yeroo addaan itti guutantu mul'ata jechuudha. Kana yeroo dhiyootti USAID wajjinis wal qabatee waan uuman mul'ataadha jechuudha. Kana qolachuu fi kana keessaa ba'uuf immoo wanta mataa keenya maaltu ta'uu qaba wanti nuti harkarraa qabnu akka biyyaatti maal gochuu qabna kan jedhu immoo yaadamaa hojjetamaa dhufeedha jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti waggaa tokko hasitti kan jalqabamedha. Akka carraa walirra bu'ee fakkaata malee USAID waan dhaabeef miti yeroo kamiyyuu hin beekna kun sanaan duras waan nu mudachaa ture waan irraa barataa ture waan ta'eef wanti kun akka uumamuu danda'u waan beeknudha jechuudha. Lolaa jira, ongee jira, sosochii lafaa jira, siggaachuu lafaa jira. Yeroo kun uumamutti kadhannee namni irraa dhumuurra ofii keenya maaliif waliin taanu waan jedhuun wanti kun yaaddamee gara hojiitti galabee jechuudha. Waan USAID'n biyyattii sana keessatti hojjechaa ture waan kennaa ture sana haala guutummaan waan bakka bu'uu danda'u jettanii yaaddu amma Itiyoo-Eed. Waan USAID'n gochaa ture bakka bu'uu danda'a kan jedhu yoo jabaannee hojjenne sanaa oliyyuu bakka bu'uu danda'a. Deeggarsaan waggaa hedduu jiraachuu hin dandeessu. Warri immoo waggaa hedduu waan mataa keenyaa dhaabbannee akka yaadne isaanuma duukaa nyaata nuu kennanii akkuma isaan harka maramee teenyee bara baraan isaan eennee gaafa nuti waan mataa keenyaa yaaduu barbaannu yookiin immoo poolitikaan keenya isaanitti toluu danda'u yookiin immoo kan isaaniif dursu ni yaadattaa Yukureenii wal qabatee biyyoota gara Gaazaadhaan wal qabatee yeroodhuma kamiyyuu waan isaanii dursu argannaan nu biraa deemu warra akkasii teenyee yaaduu irraa kan mataa keenyaa qabaachuun akka deeggarsaa qofatti miti jechuudha akka yaadamu akka birmadummaa biyyaattis yaaduu qabna. Sanirra darbee immoo yoo jabaannee qaamni sadarkaadhaan jiru hunduu sadarkaa gadiitti qabee haga olitti itti gaafatamummaa fudhatee yoo hojjete sanii oliyyuu ta'uu danda'a jedhee yaada. Wantoonni tokko yeroodhaan nu rakkisuu danda'u. Keessattuu gama nyaataatiin wanti kun bakka hin buuneef hin jiru jechuudha. Gama biraatiinis immoo gama fayyaatiin jiraachuu danda'a. Karaa garaagaraatiin rakkoon adda addaa jiraachuu danda'a. Isaan immoo mootummaan wanta yeroo gabaabaa akkamitti kana keessaa bahuu dandeenya kan jedhu hojiin garaagaraa hojjeta.
hojjetamaa jira. Sun karaa san bakka bu'uu danda'a. Yeroo dheeraaf garuu karoora akka yeroo dheeratti waan ofii keessa qabduun hojjabaattee uummata hojiitti galchitee isa hojiitti galuu hin dandeenye osoo humna hin qabne immoo gargaaruudhaan hin daanaa kan jedhu qaba jechuudha. Galiin filuu garaagaraatii walitti qabama. Nama biyya kana keessa jiraatu hundumarraayyuu karaa tolaa ta'uu danda'a. Dirqamaan kan kaffala jiraachuu danda'u ta'a. Haalli isaa gargarii gaafa seerri kun ifatti ba'ee ilaaluu dandeenya ta'a. Ogeeyyiin fayyaa Itoophiyaa gaaffilee mindaa fi faayidaa nuuf deebi'uu qabaa jedhan ilaalchisee duula miidiyaa hawaasaa irratti bananiiru. Gaaffiin mindaa fi faayidaa ogeeyyii fayyaa kun tibbana dhimmoota miidiyaalee hawaasaa irratti bal'inaan qoodaman keessaa tokko ta'eera. Komii hakiimotaa fi waan waldaan ogeeyyii fayyaa jedhan Firaa'ol Balaayii qindeessiteetti. Hakimni waliigalaa erga eebbifamee waggaa 2 guute namni tokko tajaajila laachuuf dursa inni jiraachuu qabaa. Gaaffiin keenyas wanti jiraachuu nu dandeessisu nuuf haa kennamu kan jedhudha jechuun hima. ያለን ጥያቄ ያው ፖለቲክስ ወይ ሌላ አጀንዳ ያለበት ሳይሆን የሰርቫይቫል ጥያቄ ነው። Gaaffiin keenya waan siyaasaa osoo hin taane dhimma du'aaf jireenyaati. Miindaan keenya gulantaa kaffaltee addunyaanis ta'ee biyya keessaan ammoo seektara garaagaraan wal bira qabdee olaaltee gadaanaadha. Hojiin keenya dhimma lubbuu namaati. Cinatti hojii biraa hojjennellee sa'aatii muraasa keessatti lubbuu namaa dabarsuu dandeenya. Nuti naamusaan hojii keenya hojjechaa jirra. Garuu biyyattii waan nu kaffaltu yoo ilaaltu waan nu jiraachisuu danda'u miti. Namni tokko warra kaan tajaajiluudhaaf jalqaba jiraachuutu irra jiraata. Waan biraa otoo hin taane waan jireenyaaf ta'u nuuf haa kennamuudha gaaffiin keenya. Nuti ammallee hojii hin dhaabne tajaajilaa jirra. Garuu akkasiin itti kufnaan kufuun keenyi hojii dhaabuun keenya hin hafu. Nuti kufnaan ammoo eenyutu tajaajila kana kenna. Mootummaanis ta'e qaamoleen kana dhaga'an gaaffiin keenya tajaajilli kennaa jirruu fi kanfaltiin argannu waliin gituudha. Hakiimni kun waa'ee mindaa argatuu BBC'tti yoo himu galii gadi aanaa akka ta'e ibsuun cinattillee hojii dabalataa hojjechuuf sa'aatii irraa hafu akka hin qabne dubbata. ደሞዝ ያው አሁን በአዲሱ መጀመሪያ 9056 ነበር ግሮስ ማለት ነው ያልተጣራ Miindaan koo duraan 9,556 ture. Kan harka koo galu immoo 6,400 ture. Sirreeffama haaraan ammoo miindaan koo 10,600 ta'eera. Kan harka koo galu immoo birrii 7,400. Kun egaa haala Itoophiyaa keessa jiruun hojjetaa fayyaa tokkoof maal fayyada? Guyyaatti dhukkubsataa 50-60 laaleen galgalas hojiitti fufeen sa'aatii 36 hojjedheen boqodha. Kanaaf qarshiin 7,000 maal akka fayyadu uummanni beeka. Gaaffiin keenya immoo gaaffii mindaa qofa osoo hin taane nuti ogeeyyiin fayyaa naannoo balaa fayyaaf saaxilama keessatti dalagna. Dhukkubsattoonni TB jiru. Haadholiin daa'imman jiru. Dhukkubaaf saaxilamoo keenya kanaaf kaffaltii akka qabaannu gaafanna. Kaffaltii kiraa manaa kan biraa ammoo hospitaaluma jennu keessatti nuti yoo dhukkubsanne kaardii baasnee kaffalleetu yaalamna. Kanaaf wabiin fayyaa yookaan health insurance akka nuu kennamu gaafanna. Gaaffiin keenya garuu baay'eedha. ሄልዝ ኢንሹራንስ በዚህ ሰዓት የለንም። በቃ ብዙ ጥያቄ አለን በእርግጥ Gaaffii waliigalaa ogeeyyii fayyaaf mootummaan deebii akka kennu abdii akka qabu hime ta'uu baannaan tarkaanfii ittaanee yaadameera jedhees eeree jira. እንግዲህ ስራ ማቆም አዝማሚያው ምንድነው? መንግስት ይመልሳል የሚል Mootummaan gaaffii keenyaaf deebii kenna amantaa jedhu qabna. Deebisu taanaan garuu akkuma jedhame jiraachuu dadhabnaan maal goona? Ispeeshaalistoota dabalatee ogeeyyiin fayyaa ani beekullee biyyaa ba'aa jiru. Warri filannoo qaban jechuudha. Warri filannoo hin qabne immoo gara tarkaanfitti nutti galuun waan hin hafnedha. Nuti amma ejjennoo hin qabnu mootummaan gaaffii keenya deebisa nu dhaga'a jennee amanna. Yoo ta'uu baate garuu haalli gariin hojii dhaabuu jiraachuu mala. መንግስትም እንዲሰማ የስራ ማቆም ፓርቲ ማቆም ሁኔታም ሊኖር ይችላል። Akka waldaatti duula miidiyaa hawaasaa irratti adeemaa jiru quba qabaachuu kan himan pirezidaantiin waldaa ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa obbo Yoonaataan Daanyaw duulli kun qindeessummaa waldichaan adeemaa akka hin jirre himan. አሁን ሰሞኑን የተጀመረው እንቅስቃሴ Sochiin amma godhamaa jiru ogeessonni fayyaa dhuunfaadhaan miidiyaa hawaasaa irratti kan taasisaa jiranidha. Nuti akka waldaatti sochii adeemsifamaa jiru kanneen hordoftoota baay'ee qaban utuu hafin akka qooddataa jiran argaa jirra. Gaaffiin ogeeyyiin fayyaa kaasan waan sirriidha. Sadarkaa kanaan dhiibamuu hin qabani. Mirgi isaanii kabajamuu qabaa yaada jedhutu ka'aa jira. Sochii kana ni deeggarras. Haala gaariinis ilaalla garuu waldaan keenya sochii kana qindeessaa hin jiru. ይደግፋል ግን እያስተባበረ አይደለም ራሱን የቻለ እንቅስቃሴ Obbo Yoonaataan gaaffii ogeeyyii fayyaa yeroo ministeerri muummee Abiy gara aangootti dhufan kan dhiyeessan ta'uu himuun haa ta'u malee gaaffiin isaanii
bu'uuraa akka hin furamne himuun deebii waarawaa akka barbaadanis eeraniiru. ቀለል አድርገህ የምትመልሰው አይደለም። በመሰረታዊነት ካልተመለሰ በስተቀር dhimma salphistee deebii kennituufii miti. Rakkoon jiru bu'uuraan yoo hin hiikamne sirreeffama mindaa 1,000 gochuun waan furtuu miti. Fakkeenyaaf ogeeyyiin fayyaa biyya ollaa Keeniyaa yoo kan keenya waliin wal bira qabdee ilaalte walitti hin dhufu. Keeniyaan sadarkaa dhaabbanni fayyaa addunyaa World Health Organization baaseen ogeessota fayyaati kaffalti. Biyyoota ba'a Afrikaa muraasan alatti Itoophiyaatu ogeessota fayyaaf mindaa isa xiqqaa kaffala. Fakkeenyaaf yoo sitti hime Itoophiyaa keessa ispeeshaalistiin tokko mindaan giddugaleessaa birrii Itoophiyaa 12,000 argata. Yeroo ammaatti hojjetaan guyyuu birrii 600-700 kaffalamaaf. Yoo shallagde kan hojjetaa guyyuu kanatu caalaa jechuudha. Hojiin guyyuus hojiidha nan kabaja garuu barachuun ammoo biyya kana keessatti gatii qabaachuu qaba. Nama ogummaa fooyya'aa qabu yoo hin kabajne akka biyyaattis gaariin ta'u. የተሻለ ሙያ ያለው ሰውን ካላከበርክ እንደ ሀገርም ማለት ጥሩ አይሆንም። Obbo Yoonaataan waan hakiimni BBC'n dubbise qooddachuun mootummaan deebii akka isaaniif kennu cimsanii gaafataniiru. Dhaabbilee mootummaa dhimmi kun ilaallatu dubbisuuf yaallus argachuu hin dandeenye. amma immoo dunga gabaabaan isinitti hima. Dhiyoo pirezidantii bulchiinsaa yeroo naannoo Tigraay irraa kan gaggeeffaman obbo Geetaachoo Raddaa sadarkaa ministeeraatti gorsaa dhimmoota baha Afrikaa ta'uudhaan muudaman. Ammaan dura Gitii yookiin immoo aangoon kun jiraachuun isaan beekamu. Pirezidantiin Chaayinaa Xi Jinping har'a ministeera muummee Speen Pedro Sanchez wajjiniin yeroo mari'atan waraana daldalaa kana keessatti injifattoonni hin jiranii jedhan. Chaayinaa fi gamtaan Awurooppaa waliin ta'uudhaan akka gochaalee doorsaa gama tokkoon raawwatamu mormaniif gaafatan. Jeettiiwwan daandii xiyyaaraa Ameerikaa 2 buufata xiyyaaraa biyyaalessaa Roonaald Reegan Waashingtan keessatti lafatti xiqqoo walitti bu'uun isaanii himamee jira. Oduun sa'aatii kana kanuma. Keeyeroon Darajjee jedhamti. Waggaa 8 dura mormii dargaggootaa Oromiyaa keessatti hammaatee ture keessatti hirmaachuun hidhaaf barbaadamaa waan turteef barnoota addaan kuttee gara Awustiraaliyaatti baqachuu himti. Turtii waggoota muraasaan booda biyyatti deebitee fiilmii mata dureensaa Solanee jedhu hojjechuudhaan abjuu taatummaadhaan aartii Oromoo keessatti hirmaachuudhaaf yaadaa turte dhugoomfatteetti. Keeyeroon diraamaattis ni hirmaatti. Amma hawaasa Oromoo Ameerikaa jiraatanitti fiilmii ishee agarsiisaa jirti. Fiilmii Solanee jedhu kana barreessuu fi qopheessuun kan hirmaatte Keeyeroon qorumsa hojii irratti na mudatee jettu akkatti keessa dabarte waa'ila keenya Aslii Galgalootti himteetti. Solanee jechuun maqaa taatoo fiilmii Solanee kana keessatti argamtuudha. Solanee jechuun immoo wanta sooyyamaa qalloo miidhagduu akka jechuuti. Maqaa meen karaakterii achi keessa jirtu sanaaf kennameeti. Mee waa'ee fiilmichaa nuuf ibsi. Qabiyyeen isaa maali? Qabiyyeen isaa seenaa uummata Oromoo kumaatamootaan lakkaa'aman hedduu irratti kan hundaa'udha. Waa'ee qabsoo Oromoo abbootii keenya irraa akkamitti qubee jenereeshinii kanatti dhufe maalirra geenye isa jedhuudhaanii qabiyyeen isaa. Seenaa dhugaa irratti kan hundaa'edha. Seenaa ilmaan Oromoo kumaatamootaan lakkaa'amanidha. Namni hedduun seenaa maatii isaa kan keessatti ilaalu jira. Maatiin isaa seenaa keessaan qaban yoo ta'e kan fira isaa kan ollaa isaa seenaa nama beekuu keessatti ni argaa jechuudha fiilmii kana yeroo daawwatu. Fiilmii kan hojjechuu fi maaltu si kakaase? Fiilmii kana hojjechuuf anaan kana kakaase egaa tokkoffaa wanti guddaan fedhii mana aartii kanaaf qabudha. Duraanillee aartii kana keessa utuu hin jiruuti gara biyya ambaatti baqadhee immoo fiilmii kana kan hojjedhuuf immoo kan kakaase anis illee kan intala Oromoo tokkotti nama fiilmii kana keessaa seenaa dhugaa qabu waan hin ta'eefi. Durumaa kaasee gama aartii kanaatti gaafan seenuu hojjechuu kan hin fedhu. Taatoo ta'ee hojjechuu ture. Mana barumsaallee jooyinii gaafan godhu tiyaatirikaal aartii ture gara sanatti gaafan dhufu hojii fiilmiidhaaf diraamaa Oromootti dhufee gama kootii waa tokko jedhee lafa kaayee kan darbu hawwii koo guddaa ture. Naaf hin milkoofne yeroo sanatti egaa rakkoo yeroo sana turaniin gara biyya Awustiraaliyaatti baqadhee abjuu koo sana dhugoomsuuf hojii aartii Oromoo kana keessatti ga'ee ba'achuu akkan qabu abjuu koo waan tureefi kanaafanii gara hojii kanaatti deebi'ee hojjedhe jechuudhaan fiilmii Solanee kana.
kana. Solaanee keessatti ilaalchi addaa hawaasa Oromoof dhiyaate maali? Wanti addaa hin jiru yoo wal dhageenye yoo walii gallee tokkummaa yoo qabaanne yoo qabanne wal dhageenye isa ga'uu dandeenya kan jedhu fiilmii kana keessa hin jira. Gaafa faffacaanu akkamitti mirgi keenya sarbamaa akkamitti immoo rakkoowwan adda addaatiif biyya sana keessatti saaxilamna kan jedhu bifa ogummaa fiilmiitiin agarsiisuuf yaallee jirra. Fiilmiin kun eessatti hojjetame? Gara biyyaa deemee biyyatti hojjenne baadiyyaa Oromiyaatti illee fayyadamneerra. Akka dubartii fiilmii hojjettuu takka piroodyuusarii taatee fiilmii kana hojjetteetti qormaanni isaan mudate maali? Gama hojii keenya utubuun abbootiin qabeenyaa industirii fiilmii kanaatti baay'ee hin amananii dhufanii bira dhaabbachuuf fedhii hin qabanii yeroon itti abdiina kutachiisan hedduutu turani gama faayinaanshaaliitiin garuu wanti irraa baradhee waan tokko kaayyoo kooti jettee yoo cichite bakka yaadde akkuma geessuudha. Wanti baay'ee na gammachiisu jiraate fiilmiin kun hojii garee ture. Amma Ameerikaatti argamta fiilmii kana steets adda adda irratti argisiisuu fi deebiin hawaasa irraa argatte maal fakkaata? Baay'ee jajjabeessaadha. Bagan hojjedhe jettee kan si gammachiisudha miira hawaasa kanaa gaafa ilaaltu baay'ee haala gaariidhaan nu simataniin. Kanatti aansuudhaan immoo odeeffannoo ispoortii isinitti himnaa waa'ila koo Zalaalam Taaddasaatu na cinaa jira. Tapha kaleessaatiin Maanchister Yuunaayitid akkam ture? Galatoom Erbaa kaleessa Maanchister Yuunaayitid gara Faransaayitti malee Liyoon wajjiniitiin morkatee qixa 2-2 xumureera. Garuu diraamaa hedduutu irratti argame. Andree Onaanaa taphichaatiin dura taphataa Yuunaayitid duraanii Neemaaniyaa Maatichoo wajjin dubbiidhaan wal tuttuqanii ture. Seenaa Maanchister Yuunaayitid keessatti karra eegaa baay'ee dadhabaa ta'e Onaanaan argee jedhee ture Maatichi. Dhuguma immoo kaleessa mirkaneesseera. Sababni isaa Onaanaan taphni jalqabee daqiiqaa 25 irratti kubba deebisuu qabutu galchiin irratti lakkaa'ame Liyoon dursa qabate. Sana booddee Leenii Yooroo galchii jalqabaa Yuunaayitidiif lakkoofsisee ofiisaafis kilabicha arga galee galchii jalqabaa isaa lakkoofsuu isaati. Sana booda Jooshuwaa Zirkisee jijjiiramee galee galchii lammaffaa lakkoofsee haga daqiiqota 95tti Maanchister Yuunaayitid tapha kana mo'atee baheera yeroo jedhama turetti Onaanaan dogongora gara biraa hojjetee kubba deebisuu qabu Yuunaayitid Liyoon wajjiniitiin qabxii qooddatanii deebi'anii jiru. Dirree keenya irratti injifanna jedhanii jiru. Garuu deeggartoota hedduun deebi'anii karra eegaa kana dirree keessatti arguu kan barbaanne ibsaa turani. Namoonni miidiyaa hawaasaa irratti illee maqaa isaa kaasanii. Onaanaa dogongora hedduu turan. Tole taphoota Pirimeer Liigii Ingiliziitiin wal qabatee akkasuma odeeffannoon ispoortii biraa yoo jiraate nu kaasi. Tole isa dura oduu gaariin tokko Liverpooliif kan dhagahame Mohaammed Saalaa kontiraataa waggaa 2 mallatteessee jira. Van Daayikis akkasuma waliigalticha mallatteessuuf akka jedhu ibsamaa jira. Gama taphoota Pirimeer Liigiitti yoo deebine Maanchister Siitiin Kiristaal Paalaasiin dirree isaa irratti keessummeessa. Paalaas booda kana gamsa ajaa'iba irratti kan argamu. Biraayiteen waltaansee injifatamaa kan ture Leester Siitii wajjiniin boru kan falmatu ta'a. Nootingaam Foorest Everton wajjiniitiin falmata. Foorest hirmaannaa Shaampiyoons Liigii argachuun seenaa hojjechuudhaaf qophiitti jira. Saawuzhampton Pirimeer Liigii keessaatti gadi bu'ee jira. Garuu Aston Viilaa wajjiniitiin falmii jabaa taasisa. Garuu qormaata kan ta'u Aston Viilaan gam tokkoon hirmaannaa Shaampiyoons Liigii bara dhufu argachuuf gama biraatiin immoo tapha PSG wajjiniitiin torban dhufu qabuuf qophaa'aa waanta ta'eef taphattoota boqochiisuu qaba. PSG'n 3-1 waan injifateef galchii kana galagalchuu qaba. Ga'umsi PSG waan beekamudha. PSG'n immoo waancaa liigii waan dursee mo'atee jira waanta ta'eef taphuma kanaatiif qophaa'aa baay'ee dhiphina isaa hin qabu. Kanaaf Aston Viilaatti hojimanii ta'uu ni danda'a. Kuni Arsenaaliin argannattaan sinee Brentford wajjiniitiin taphata. Arsenaal 3-0tiin Real Madridin Champions League injifatee jira. Taphni kun garuu roobiidha kan gaggeeffamu. Real Madrid har'a deeggartoonni isaanii Santiago Bernabeu alatti bahanii yeroo taphattoonni shaakala hojjetanii deebi'an haamilee isaanii akka malee kakaasnee seenaa akka hojjetan taasisna jechuun fardallee sonaa fi rokkeetti adda addaa sonaa fi haala ajaa'iba ta'eetiin garee isaanii simatanii jiru. Kun immoo haamilee isaanii ol kaasanii Arsenaaliin dirree isaanii irratti injifachuun Shaampiyoons Liigii marsaa taanuuf akka darbaniif kakaasuuf jedhameeti. Arsenaal immoo gama isaatiin Brentford wajjiniitiin tapha jabaa qaba. Gam tokkoon tarii Liverpool qabxii kan gatu yoo ta'e waancaa Pirimeer Liigii abdii xinnoo qabu. Tilmaamuunsa rakkisaa isatti fufsiisuuf gama biraatiin immoo tapha Madridiif of qopheessuuf jira. Kanaaf Arsenaalitti taphni kun tarii jabaachuu ni danda'a. Brentford morkataa salphaa waan hin taaneef jechuudha. Chelsean Ipswich Town wajjiniitiin Liverpool immoo West Ham wajjin kan falmatan ta'a. Kun guyyaa dilbataa irra kan gaggeeffamu. Manchester United tapha Liyoon wajjiniitiin torban dhufu taphatu dursee Newcastle Unitediin dirree isaatiin alatti kan keessummeessu ta'a jechuudha. Tottenham immoo Wolves wajjiniitiin falmata. Zalaalam Taaddasaa odeeffannoo ispoortii dhaggeeffattoota keenyatti himteef galatoome. Galatoome.
Dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo dabalataa marsariitii keenya irraa argachuu dandeessanii Hirphaa Gammachuu Firaa'ol Balaayii wajjiniin ta'uudhaan sagantaa irraa isiniif dhiyeessinee jirra. Wixata sagantaa biraatiin walitti deebina. Lafa nagaa bulaa.